Kansanaadatenna melala ruufa lichotenna kansanaadatenna melala sagaasiiketenna kahaadatan qabnu akkamiin kabiyya kajeella kahaadatan qabnu akkamiin kabiyya kajeella Ashama harka fuune yooyyaa kabajamtoota hordoftoota JMN egaa imala jila keenyaa har'a godina Booranaa lafa jilaatitti kan argamnu akkuma argaa jirtan dudduuba keenyatti galma abbaa gadaati kan argamu. Galmi abbaa gadaa kun ijaarsarraa kan inni jiru. Galmi abbaa gadaa kun waa hedduuf akka ijaaramee fi waa hedduu akka of keessaa qabu gardumaatirraa odeeffannee kan isiniin gennu ta'a. Egaa galmi kuni iddoo haara galfiitii fi yeroo jilli ba'amu iddoo itti abbaan gadaatii fi warri jilaa itti haara galfatanidha. Egaa galmi kun ijaaramee gara xumuraatitti kan deemamaa jiru akka ogeeyyiirraa odeeffannetti dhibbeentaa 85 irra gahee jira jedhameeti kan jiru. Galmi kun egaa dirree bal'oodha kan inni qabatee jiru yookiin dachii bal'aadha inni irra qubatee jiru. Galmi kun iddoo haara galfii abbootii gadaa qofa osoo hin taane iddoo qorannoowwan adda addaa qabuu fi iddoo itti seenaa fi aadaan Oromoo Booranaa itti qoratamu waa hedduudha kan inni of keessatti hammatee kan inni ijaarame. Yaadamni isaa waa hedduu akka ta'e dhumarraa hoogganaan hookittiin bulchaan godina Booranaa kan nuuf kaasan ta'a. Akkasuma ogeeyyiin waan kana irra yookiin piroojeektii kan hoogganan illee waan muraasa kan nuuf kaasan ta'u. Egaa qophichi keenya gara imalaatitti kan jiramu, gara qophiitti seenaati kan jirru. Kabajamtoota hordoftoota JMN isin waliin turtii kan godhu ani Rabbirraa Leenjisaati. Ogeessi kaameraatii fi teeknishaalli Daawit Tashoomaa nu waliin jira. Haga qophii keenyatti nu duukaa bu'aa jecha sagantaa kanaan egaa waa hedduu kan isin daawwachiisnu fi piroojeektiin galma abbaa gadaa ijaaramaa jiru godina Booranaa keessatti maal fakkaataa kan jedhu isin daawwachiisaa isin waliin turtii goona. Haga dhumaatti nu faana bu'aa.
Kansanaadatenna melala rufalichotenna kansanaadatenna melala sagaasiketenna kahaadatan qabnu akkamiin kabiyya kajeella kahaadatan qabnu akkamiin kabiyya kajeella aadaa ufii gate daallee naada biyya alcha aadaa biyya sulle melala tenna tirri dansa Obbo Salaam Waariyo jedhama. Bulchaa bulchiinsa godina Booranaati. Jalqaba baga jalbultii sirna walirraa fuudhiinsa baallii Gadaa Booranaa haaromsaan booda marsaa 72ffaatiin nagaan geettanii jenna. Torbeen kun godina Booranaatti torbee aadaa jennee labsinee jirra. Ummatii Oromoo ummata aadaan beekamu keessattuu ummatii godina Booranaa ummata aadaa isaa sirni dabreen rakkoon tokkollee irra osoo hin dhaqqabiin waggoottan 1,000 oliif tiisee jajjabeessee aadaa isaa armaan ga'e kan irraa kaa'amee aardhaa sagantaan akka godina Booranaatti qabannee hojiiwwan piroojeektoota gurguddoo aadaa wal qabatee duudhaa uummata kanaatiin wal qabatee hojjetamaa jiran sadarkaa maalii irra akka jiran dabalataan immoo torbee aadaa jenneetiin labsine keessatti hojiiwwan waliigalatti hojjetamuu jiranii fi sadarkaa maalii irra akka jiran laaluu fi adeemaa jirru. Iddoon nuti argamnu irraa iddoo giddugala galma aadaa Kubii Curraa jedhama. Godina Booranaa magaalaa Yaaballoo keessatti argama. Projektiin kun dhaabbata OBM'dhaan kan ijaaramaa jiru. Baajeta qarshii miliyoonii 500 oliitiin akkasii qabamee mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannaa cimaa kenneetiin hojjechaa jira. Projektiin kun jalqaba 2014 jalqabee haalli inni itti jalqabee kabajamoo muummee ministeera keenya kitaaba Idaamuu kanaan dura barreessanii kitaabii kun immoo projektoota giddugala adda addaa uummatni irraa fayyadamuu danda'u fakki inni oolu kallattii kaa'aniin giifti dureen adde Zinaash Taayyaachoo akka bu'uuraa kaa'anii projektiin kun akka inni jalqabamu kabajamoo pirezidaantii keenya obbo Shimallis Abdiisaa waliin taasisanii sunirraa kaa'amee hojiin naannoo kana bal'inaan akkaataan itti hojjetamaa ture. Akkuma daawwannaan illee argaa jirru muuziyeemii of keessaa qabaa, iddoo bulchiinsaan qabaa, akkasuma galma aadaa abbootiin gadaa keessa bulanii akkasuma dhalootaaf karaa guutuu ta'een akkaataan aadaan dabruu fi dandeettuun wanni babal'aan as keessatti haalli itti hojjetamaa jira. Daangeffama isaallee yoo laallu uummatii godina Booranaa beenya tokko alatti laftan aadaa isaatiif akka isiin barbaachistutti haalli inni itti dabarseetiin kenni jira. Waliigalatti hardhaa jalbultii sirna walirraa fuudhiinsa baallii Gadaa Booranaa yeroo kabajinutti daawwannaa kan taasisuun kenna adda taasisaa jechuudha. Hagam haaromsa aadaa akka mootummaa naannoo Oromiyaattis qabatame keessatti dhalootii aadaa hojii cimsatee aadaa qusannaa isaa cimsatee dinagdee keessatti gahee isaa akka inni bahu taasisuuf sun qofaan miti iddoo abbootiin gadaa deemanii jila adda addaatti gaggeeffatan akkuma jiru ta'e dhalootii jiddugal kanatti jiddugali kun jiddugala aadaa jiddugala turizimii jiddugala dinagdee ta'e akka inni tajaajiluuf hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Sochii waliigala piroojeektichaa illee ilaallu haala gaariidhaan deemaa kan jiru. Hiikkan giddugalii kun qabu keessattuu uummatii Booranaa uummata sirni dabreen rakkoon tokkollee inni osoo hin dhaqqabin aadaa isa jabeessee armaan gaase. Armaan ga'uu qofaaniiti hangafa Oromooti. Tokkoffaa dhalootii ammaan booda dhufu aadaan kun akkamitti akka isiin dabraa dhufte irraa barata. Lammaffaa jiddugalii Yaaballoo kun asiin biyya Keeniyaatiin waldaan geessina. Asiin ammoo naannoo Kibbaatiin waldaan geessina. Giddugala turizimii adda addaafis ni ta'a jechuudha. So asitti ijaaramuun isaa tokkoffaa dhaloota ijaaruu keessallee gahee guddaa qaba. Lammaffaa aadaa karaa guutuu ta'e dhalooti akka inni baratu in taasisa. Sadaffaa tokkummaa uummataatiif walitti dhaansu uummata hin cimsaa jechuudha. Uummati Keeniyaa keessa jiraatu akkuma beektan uummata abbaa gadaas jiruun bulu. Daangaa bulchiinsaa qabaannu malee uummata tokkodha. Uummata Oromoo ka Booranaa ka Gabraa ka Keeniyaa keessa jiraatu abbootii gadaa kennan bulan. So jiddugal kanatti
giddugalii aadaa asitti jiraachuun qorannoof qo'annoofis gahee guddaa qaba. Dabalataan immoo turizimii waliigalatti dhaqqabimiinsi isaallee wal qabatee olaal naannoo kibbaa as Keeniyaanis wal qabatee giddugal kanatti tajaajila hedduu kennuu danda'a waan ta'eef hiikkan isaa dinagdeellee keessatti hiika guddaa qaba. Politikaalillee hiikkan isaa baay'ee guddaadha. Tokkummaa uummata cimsuullee keessatti hiika guddaa qaba. Qorannoof qo'annoon geggeeffamee aadaan kun duudhaa isaa ganamaatti namni akka deebi'uu danda'u taasisuullee keessatti hiikkan inni qaba baay'ee olaanaadha jechuudha. Sanadatenna, kan sanadatenna, melala rufa lichotenna, kan sanadatenna, melala sagasiketenna, kahadatan kamnu akamin kabiya kajella, kahadatan kamnu akamin kabiya kajella, ada ufigate, dalle nada biya alcha, ada biya sulle, melala tenna tirridansa. Maqaan koo Dheeressaa Simeen jedhama. Hoogganaa piroojeektiiti. Yaa akkuma dura bulchaan keenya ibse piroojeektiin keenya piroojeektii Qubii Corraa Cultural Center jedhama kan Booranaati. Yaa kontiraaktara OBM Construction Share Company'n ijaaramaa jira. Konsaltaantii immoo Eco Engineering Corporation of Oromiyaatu konsaltii godha. Akkuma dura jedhame Piroojeektiin Qubii Corraa kun yaa parsantii 86 jira. Bilookota 7 of keessaa qaba. Receptionii, reestooraantii, muuziyeemii fi galma abbaa gadaa qaba. Piroojeektonni kun faankishinii mataa isaanii qaba. Fakkeenyaaf akkuma seensarraa seennu receptioniin jira. Receptioniin maal of keessaa qaba jedhame laabraarii of keessaa qaba, biiroolee garaagaraa of keessaa qaba. Achi yoo receptionii laabraarii dubbistee maal jette gara reestooraantii dhaqxe reestooraantiin bilookota garaagaraa qaba, shooppii qaba, bakka nyaatatti qopheessan kiichinii qaba. Administreeshinii dhufte administreeshiniin bilookotaa fi biiroolee garaagaraa of keessaa qaba. Muuziyeemiin illee akkanuma. Muuziyeemii akkuma dura seentanii argitan kana sarkulaariidha. Aadaa Booranaa wantoota mul'isuuf keessaa qabachuudha. Wantoota aadaan Booranaa haga yoonaa jiru kana aadaan Booranaa waan calaqqisu as keessatti godhee wantoota aadaa Booranaa calaqqisuun kan hojjetamudha jechuudha. Akkuma inni biloogiin innaattu'an kun immoo galma abbaa gadaadhama. Galma abbaa gadaa biiroolee garaagaraa qaba. Bakka ciisicha abbaa gadaa qaba. Bakka daa'imman abbaa gadaa ciisan jiru, bakka keessummaan ciisan jiru, faankishinaaliin isaa fuulii ta'ee kan hojjetameefidha jechuudha. Manni kun kan akkanatti dhaabame aadaa mul'isuudhaaf. Fakkeenyaaf mana kana olaaltan qirtsiin isaa odaa fakkaata. Gubbaan isaa magariisa, jalli isaa odaa fakkaata. Aadaa mul'isuudhaan ka'ee aadaa Booranaa mul'isee odaan immoo akkuma isin beektanii bakka gaaddisni Oromoo jalatti wal ga'uudha. Isaadhaan fakkeenya ga'eetu diizaayinii isaa kan hojjetame. Kan riseepshinii garuu mana Booranaa fakkaata. Huuppii jechuudha. Mana Booranaa fakkaata aadaadhaan waan calaqqisiifamee hojjetamedha jechuudha. Sanadatenna, kan sanadatenna, melala rufa lichotenna, kan sanadatenna, melala sagasiketenna, kahadatan kamnu akamin kabiya kajella, kahadatan kamnu akamin kabiya kajella, ada ufigate, dalle nada biya alcha. Ada biya sulle melala tenna tirridansa urfa jito